Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni fi daawwattoonni chaanaalii yuutuubii fi kanneen maatii barsiisaa Jamaal taatan akkasuma warreen barattoota kutaa torbaffaa fi saddeettaffaa fi kannaan alaas warreen hordofaa jirtan hundi keessanuu baga jiraattan naa jiraadhaa mallee jecha har'aan tanas barnoota herregaa kutaa torbaffaa galgala keessa deebii boqonnaa ja'aatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Tole egaa mee kallattumaan gara gaafiitti haaseennu tokkoffaan akkana ja'a. Mee rog-sadee irraa eedaa walitti galoo rog-sadee isaa oona haa jennu kanneen armaan gadii itti xumurii ja'a. Tole egaa rog-sadeen kun rog-sadee lama. Mee rog-sadicha yoo akka fakkeessuu yoo yaalle rog-sadee walitti galoo ta'e sana jechuudha. Asirraan raa haa jennu raa daa yoo ta'e akkasuma rog-sadee inni biraa tokko saa naadha haa jennu. Egaa isarraa kofti een walitti galoo qofa kamiiti ja'a walitti galoo qofa uuti jechuudha. Kanaaf bakka kanatti uu ta'a jechuudha. Uu ta'a. Baarratti ammallee kofti daan ka'asiin jiru walitti galoo qofa naa ta'a. Bakka tanaan naa jenna. Akkasuma rogni raadhaa hanga eetti jiru isa saadhaa hanga uutti jiru wajjin walitti galoodha. Saa uu jenna. Akkasuma daa'een isa asiin jiru kana naa uu wajjin tokko ta'a. Naa uu jenna. Akkasuma gaa rog-sadee daaraa daaraa'een walitti galoo naasaa'uu ta'a jechuudha. Akkasuma rog-sadee daarraa kaanee dhufne irraa raa yoo dhufne akkasuma naarraa kaanee uu dhufne saa dhufna. Kanaaf naa uu saa jennaa jechuudha. Naa uu saa bakka kanatti naa uu saa barreessina. Bakka kanatti ammoo naa saa uu barreessina. Akka kana jechuudha gaafiin tokkoffaani. Gara gaafii lammaffaa bira yoo deemnu immoo gaafii lammaffaanis akkana jedhana. Armaan gadii irratti yoo aan walakkaa baafaadhaaf walakkaa yoo ta'e baadaan walitti galoo faanaati. Faanaa. Akkasumallee daa'aan walitti galoo naa'aati ta'ee fi rog-sadeewwan lamaan kun walitti galoo ta'an sababoota walitti galoo ittiin ta'an himuun iddoo duwwaa guutii ja'a. Sababoonni walitti galoo isaan ittiin ta'anis royni inni kunii fi kun walitti galoodha jenne. Akkasuma inni kunii fi kun walitti galoo jenne. Kunii fi kunis walitti galoo maaliif aan walakkeessa waan ta'eef aan baafaadhaaf walakkeessa waan ta'eef baarraa hanga akka jiruu fi faarraa hanga akka jirus wal qixxe. Kanaafuu rog-sadeen kun asirratti immoo rog-sadee baadaan walitti galoo faa'anaa ta'a jechuudha. Faa'anaa rog-sadee faa'anaa wajjin walitti galoo ta'a rog-sadee aadaa inni jedhu kun jechuudha. Akkasuma koftii inni naarra jiru kofa isa asiin isa jiru kofa isa daarra jiru wajjin
kofti inni naarra jiru isa daarra jiru wajjin walitti galoodha. Akkasumallee kofti inni asiin ba'aa rooyni ba'aa jechuudha. Ba'aan isa kana walitti galoo fa'aati. Maaliif yoo jenne aan walakkeessa waan ta'eef baarraa hanga akka jiruu fi faarraa hanga aatti inni jiru walitti galoo ta'a jechuudha. Kanaaf rog-sadeen kun walitti galummaan isaanii ulaagaalee roga jedhuun walitti galoo ta'a jechuudha. Rog-sadeen kam rog-sadee ba'aadhaan rog-sadee fa'aanaa wajjin jechuudha. Fa'aanaa wajjin rogaan walitti galoodha jechuudha. Ulaagaalee kanaa walitti galoo ta'a. Gara gaaffii sadaffaatti yoo dhufne rog-sadeewwan armaan gadii walitti galoo jennee agarsiisuuf odeeffannoowwan gahaan jira yoo walitti galoo ta'an seera walitti galummaa kamiin ja'a. Tole inni aarra jiru yoo fudhanne aarra inni jiru ammaas ulaagaalee kamii walitti galoodha yoo jenne rooyni inni asiin jiruu fi inni asiin jiru walitti galoodha. Ammallee kofti inni aarra jiruu fi kofti inni yaarra jiru walitti galoodha. Rooyni asiin jiru kunii fi ammallee asiin ka jiru walitti galoodha. Kanaaf ulaagaalee roga kofaa roga jedhuun walitti galoodha jechuudha. Ulaagaalee kanaan walitti galoo ta'a. Inni baarra jiru ulaagaalee guutee hin jiru. Odeeffannoon gahaan hin kennamne jechuudha. Hin kennamne asirratti. Caarratti yoo dhufnee ilaalle garuu kofti asiin jiru yaarra ka jiru isa xaarra jiru wajjin walitti galoodha. Ammallee inni baa irraa gara zaatti jiru baarraa gara zaatti jiruu fi akkasuma baarraa gara xaatti inni jiru walitti galoodha. Kanaaf ulaagaalee kamiin walitti galoodha yoo jenne ulaagaalee kofaa ulaagaalee kofaatiin walitti galoodha jechuudha. Kofaa roga kofaatiin jechuudha. Maaliif rooyni inni asiin jiru kunii fi ammallee inni gara gadiitiin jiru. Asirratti rooyni bakka tanaan jiruu fi inni bakka tanaan jiru kun rooyni kunis walitti galoodha. Kofti inni yaarra jiruu fi xaarra jirus walitti galoodha. Ammallee kofti asiin jiruu fi inni asiin jirus walitti galoodha waan ta'eef ulaagaalee kofaa roga kofaatiin walitti galoodha jechuudha. Isa daarra jiru bira yoo deemne daarrattis ulaagaalee asii rooyni kun kanaa wajjin walitti galoodha. Inni kunillee kanaa wajjin inni kun isaan lamaaniitiifuu wali qaban waan ta'eef ulaagaalee rogaatiin walitti galoodha jechuudha. Akkasuma caarra yoo dhufne ammoo caarratti yoo dhufne rooyni inni asiin jiruu fi inni kun walitti galoodha. Kofti kunis asiin jiru lameen digirii 90 walitti galoodha. Akkasuma rooyni kun isaan lachiituufuu ni dhaabbata waan ta'eef ulaagaalee rogaatiin walitti galoo ta'a. Tole dhiifama isiniin jecha ulaagaalee kofaa rogaatiin walitti galoo ta'a jechuudha. Inni gaaffii sadaffaarraa caan jechuudha. Gaaffii sadaffaarraa caan jechuudha. Tole jidduun dhiifama isin gaafachaa. Dhiifama jecha. Tole egaa inni irra jiru walitti galummaan isaa asii rooyni kunii fi kun walitti galoodha. Eega jenne ammallee kofti kunii fi inni asiin jiru digirii 90 lachuutu walitti galoo. Rooyni inni kun ammoo isaan lachuutuuf rog-sadee lachuutuuf dhaabbata waan ta'eef rooyni kunis walitti galoodha. Kanaaf ulaagaalee roga kofaa rogaatiin ulaagaalee roga kofaa rogaatiin walitti galoodha jechuudha. Inni faarra jiru
inni faarra jiru odeeffannoo gahaan hin kennamne maaliif yoo jenne asiin kofaa kenname asiin illee kofaa kenname asiin rogaa kenname asiin immoo royni kunillee yoo walitti qabaatan roga roga jechuu hin dandeenyu osoo asitti qofti kun ragaan jiru kennameera ta'e asii jechuu ni dandeenya. Kanaaf ragaan gahaan hin kennamne jechuudha. Ragaan gahaan hin kennamne isa kanaafi gaaffii afuraffaa irratti yoo dhufne gaaffii afuraffaa irra sadeewwan armaan gadii walitti galoo dha jennee agarsiisuudhaaf odeeffannoon gahaan jira. Yoo walitti galoo ta'an mirkaneessa roga kofa rogaa kamiini jedha. Kanas mee kanarra isa jiru haa ilaallu. Gaaffii afuraffaadha. Afuraffaarra inni jiru ulaagaalee roga kofa rogaatiin walitti galoo maali? Royni kunii fi inni kun walitti galoodha. Royni kunii fi kunis walitti galoodha. Kofti asiin jiru lameen kofa waliin duubaati waan ta'eef walitti galoodha jechuudha. Akkasuma inni baarra jiru yoo fudhanne baarra kan jiruuf ragaan gahaan hin kennamne. Roga qofaatu kenname, roynis lamaatu kenname waan ta'eef kofa irratti waan jaamne royni biraatti hin dabalamne. Kanaaf kana ulaagaaleen kenname ragaan gahaan hin kennamne jennaan jechuudha. Ragaan gahaan hin kennamne. Isa caarra jiru yoo fudhanne immoo royni asiin jiruu fi kun walitti galoodha. Inni kunii fi kunis walitti galoodha. Inni jidduu isaanii lameen walitti qaban waan ta'eef ulaagaalee kamiinii rogaatiin walitti galoodha jechuudha. Sadeen lamaan. Kun akka kana ta'a. Gara gaaffii shanaffaatti yoo dhufne gaaffii shanaffaan akkana ja'a. Yoo daan tuqaa walakkeessaa ta'e eenyuuf tuqaa walakkeessa aarraa hanga baatti isa jiruuf tuqaa walakkeessaati daan saasii jiru kanaaf walakkeessa fi akkasuma caa'aan aarraa hanga caatti inni jiruu fi baarraa hanga caatti inni jiru walitti galoo yookiin walqixa. Egaa kana ta'e caadaan kofa aacaa walqixatti qooduu mirkaneessi ja'a. Kofa kofa isa asii kana walqixatti qooduusaa mirkaneessi ja'a. Egaa kana jechuun ammaan tana asirratti eega sararri kun kan addaan qoodamu ta'e walqixatti addaan qoodame royni asiin jiruu fi kan asiin jiru walqixxeedha. Akkasumallee royni inni kun isa isaa waliin qabanii royni kunii fi kun walitti galoodha jedhee lafa nuuf kaa'ee jira. Egaa asirraa kan nuti mirkaneeffannu koofti lakkoofsa tokko qabatee jiruu fi koofti lakkoofsa lama qabatee jiru walitti galoo yookiin walqixa ta'uu isaanii mirkaneessii jedha. Kanaas akkamitti mirkaneessinaa yoo jenne kennama nuu kennamee jiru irraa kunis kennama aadhaa hanga daatti walitti galoo baadhaa hanga daatti kan jiru kennama jechuudha. Akkasuma daacaan walitti galoo daacaati. Kunis maaliif roga waliiniiti. Ammallee kennama kan ta'ee jiru caan walitti galoo baacaati. Kunis kennama. Eega ragaan sadeen kun guutame ulaagaalee rogaatiin walitti galoo ta'e eega walitti galoo ta'e yeroo sadeen lamaan walitti galoo ta'e yeroo sadeen kamiif kam daan walitti galoo rog-sadee daadhaa wajjin walitti galoo eega ta'e qofti inni lakkoofsa takkarra jiruu fi qofti inni lakkoofsa lamarra jirullee maali walitti galoo ulaagaan isaa maali yoo jenne rog-sadee walitti galooti waan ta'eef rog-sadeen kun lamaan rog-sadee walitti galooti. Qofoota rog-sadee walitti galoo
walitti galoo waan ta'eef jechuudha. Gaafiin inni itti aanu isa gaafii jahaffaarra kan jiru gaafii jahaffaan danaan armaan gadii keessatti gahaan walitti galoo qaanaa fi akkasumallee koofti inni gaarra jiruu fi koofti inni naarra jirus walitti galoo yoo ta'e rogsadeewwan rogsadee faa gahaan fi rogsadee maa naa qaan walitti galoo akka ta'aniif rogoonni walitti galoo ta'uu qaban warreen kami ja'a. Egaa rogoonni walitti galoo ta'uu qaba. Inni walitti galoo ta'uudhaaf roonni walitti galoo ta'uu qabu asii roonni kun asii tarree kanarra kan jiruu fi kun walitti galoodha jenne. Qofti inni asiin jiruu fi qofti inni naarra jiru walitti galoodha jenne. Egaa qofti gaa qabatee jiru walitti galoo qofa naa eega ta'e rogni gaa mallee rogni gaa faagaan walitti galoo maana ta'uu qabaa jechuudha. Maanaa roonni faagaa fi roonni maanaan walitti galoo ta'uu qaba. Rogsadeen kun lamaan walitti galoo jechuudhaaf kana ta'uu qabaa jechuudha. Isa itti aanutti yoo dhufne gaafii torbaffaadha. Gaafii torbaffaan danaa armaan gadii keessatti rogsadee rogni baacaan isa asiin jiru kana walitti galoo akkasuma daatii fi akkasumallee caa'oon walitti galoo daa'ooti yoo ta'e akkasuma kooftii jechuudha. Kooftii caabaa'oon isa asiin jiruu fi akkasuma daabaa'oon walitti galoo ta'uu mirkaneessi ja'a. Egaa asirrattis mirkaneessuu karaa salphaa ta'e tokkoon akkaataa itti dandeenyutu jira. Rogni caabaan walitti galoo roga daabaati. Akkasumallee rogni caa'oon walitti galoo daa'ooti fi akkasumallee rogni oobaan walitti galoo oobaati. Kanaaf rogsadeen kun walitti galummaan isaa rogaan walitti galoo eega ta'e qofti caabaa'oon walitti galoo qofa daabaa'ooti jechuudha. Daabaa'ooti kunis qofoota rogsadee walitti galoo waan ta'aniif jechuudha. Qofoota rogsadee walitti galoo waan ta'aniif kunis kanaaf walitti galoo dirqama walitti galoo ta'a jechuudha. Tole egaa ibsii fi gilgaalli keessa deebii boqonnaa ja'a asumarratti kan xumuramu ta'a. Ibsaaf yoonii fi akka ibsa bal'aatti waan isiniif hin galle keessa deebi'u isiniif ta'e kaniin irra deebi'ee qabxiiwwan jirtu akka takka irratti dubbadhu ta'a. Yerootti aanutti immoo gilgaala kana finnee jirra waan ta'eef yerootti aanutti kaniin qabadhee isiniif dhiyaadhu boqonnaa 7. Sirriitti na hordofaa, sirriitti daawwadhaa, sirriitti irratti qophaa'aa isinilleen qormaata as deemaa jiruuf sirriitti qayyabadhaa. Baay'ee isin fayyada waan ta'eef wantoota isiniif hin galle irratti immoo waan isin rakkisee jiru koomentii irratti yoo naaf barreessitan kaniin arku ta'a. Hunda dura immoo chaanaalii yuutuubii irratti seerchii yoo gootani BR Jemaal Adam isa jedhu irratti yoo seerchii gootan argachuu dandeessan. Akkasumallee barnoota herregaa kutaa dhedheeressanii barreessan gaama yeroof hin gabaabse maleedha.
kutaa torbaffaa yookiin saddeettaffaa yoo jettan barnoota herregaa kutaa torbaffaa barnoota herregaa kutaa saddeettaffaa jettanii yoo barreessitan kallattumaan barnootni gadhiisee kan isiniif dhufu ta'a. Har'aaf asuma irratti dhaabna. Nagayaan naaf turaa. Nagayaan naaf